Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti hima. Magaalaa Roobee fi Shaggaritti wiirtuuleen wal'aansa kaansarii ijaaramaa jiraachuu Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksise. Naannoo Oromiyaatti magaalota Roobee fi Shaggar keessatti wiirtuulee wal'aansa kaansarii 2 ijaaramaa jiraachuu Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Hooggantuun Biiroo Fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqinaa ijaarsi kun waggoota 2 keessatti xumuramee hojiitti akka seenu gaazexaa Pilaasii natti himaniiru jechuun baaseera. Akkasumas tajaajilichi hawaasa bal'aa bira akka ga'uuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu fi wal'aansa biyya alaatti taasifamaa ture biyya keessatti jalqabuun fayyaa naannichaa babal'isuuf gahee olaanaa qabaachuus hooggantuun kun kaasaniiru. Profeesar Natsaannat Warqinaa hawaasni dhukkuboota daddarboo hin taane irratti hubannoo gahaa waan hin qabneef sochii qaamaa gahaa, sirna nyaataa sirreessuu, miidhaa irraa of eeggachuu, boqonnaa gahaa fi dhiphina irraa fagaachuun jireenya fooyyee qabeessa gochuu irratti xiyyeeffannaan barbaachisaa ta'us hubachiisaniiru. Du'aan boqochuu Profeesar Asmaroom Laggasaa ilaalchisee ibsa gaddaa KFO'n baase. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo oduu gaddaa hamaa du'aan boqochuu hayyuu hangafaa fi qorataa seenaa beekamaa Profeesar Asmaroom Laggasaa dhaga'uun gadda guddaa onnee irraa madde uummata Oromoo, maatii isaanii fi hawaasa hayyoota addunyaaf ibsa. Profeesar Asmaroom hayyuu beekamaa qofa osoo hin taane goota sammuu guddaa qabu kan umriin isaa guutuu beekumsa ganamaa Afrikaa qorachuu fi deebisanii argachuuf wareegama kaffaleedha jedhe. Yeroo sirni siyaasa Afrikaa akka waan boodatti hafoo ta'anitti hayyoota dhihaan tuffatamaa turanitti Profeesar Asmaroom Laggasaa ragaa saayinsaawaa dhiyeessuun Oromoon sirna walxaxaa qixxummaa fi diimokiraatawaa ta'e seenaa dhala namaa keessatti qabaachuu isaa mirkaneessaniiru jedheera. Keessattuu kitaabota isaanii bu'uuraa kan ta'e kanneen akka Gadaa, Sirii Approach to the Study of African Society fi Oromoo Diimokiraasii jedhan barreessuun seenaa galmeessuu qofa osoo hin taane ulfina yookaan duutii uummata Oromoo calaqqisiisaniirus jedheera. Diimokiraasiin biyyoota gaanfa Afrikaa yaalrimee alaa dhufe osoo hin taane dhugaa qabatamaa jaarraa hedduuf Oromoon ittiin bulaa ture ta'uu mirkaneessan. Qorannoo isaan urjii yookaan astiroonoomii irratti hojjetanis beekumsa saayinsaawaa abbootii keenyaa daran ifa baaseera. Qorannoon Profeesar Asmaroom sirni Gadaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti akka hambaa kiriyaa addunyaa ta'e galmaa'uuf shoora olaanaa taphateera. Hojiin isaanii sirna Gadaa akka madda diimokiraasii addunyaawaa ta'utti akka ilaalamu taasiseera. KFO fi uummata Oromootiif qorannoon isaanii bu'uura guddaa aadaa fi tokkummaa keenyaatiif gumaacha guddaa laateera. Sirna maaddii yookaan check and balance fi nagaadhaan aangoo walitti dabarsuu Gadaa keessa jiru qorachuun dhaloonni ammaa eenyummaa isaa irratti hundaa'ee egeree isaa akka ijaarratuuf meeshaa beekumsa guddaa kenneera jedhaniiru. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo hayyoota akka Profeesar Asmaroom Laggasaa hamilee guddaadhaan kabajaa jedhe. Hojiin isaaniis qabsoo Oromoon hiree ofii ofiin murteeffachuuf diimokiraasii fi haqa godhuuf ragaa hin sharafamne kenneera. Qaamaan nurraa adda ba'anis dhaalli isaanii hin du'u. Hafuurri isaaniis yaa'ii Gadaa hunda keessatti ni jiraata. Waaqni maatii isaanii fi warra isaan jaallatan hundaaf jajjabina haa kennu. Profeesar Asmaroom Laggasaa biyyoon itti haa salphatus jedheera. Awustiraaliyaa fi UK'n Itoophiyaatti lammiileen isaanii gara waraanni jirutti akka hin imalle akeekkachiisan. Awustiraaliyaan lammiileen ishee imala Itoophiyaa irratti taasisan odeeffannoo haaraa baasteetti. Kunis guyyoota armaan dura caamsaa 30 2026 kaasee Itoophiyaa keessa naannolee biyyattii hedduutti haalli nageenyaa yaaddoo garmalee ta'aa dhufeera jechuun yaadachiiseera. Naannolee imala akka dhaabu qabu jedhee akeekkachiisa kenne keessaa bu'uuruma kanaan mootummaan Awustiraaliyaa naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Beniishaangul Gumuz dabalatee bakkeewwan waraanni hammaataa jiru deemuu dhiisuu filadhaa jedheera. Akkasumas daangaa Itoophiyaa ollaa Itoophiyaa waliin jiran fakkeenyaaf Eertiriyaa, Sudaan Kibbaa,
Keeniyaa, Somaaliyaa fi naannolee kaaba Oromiyaa jiranitti osoo deemuu baattanii gaariidha jechuun yaadachiiseera. Itoophiyaa guutuutti imala keessan irra deebi'anii yaaduu qabdu jedhee sababni isaas haalli nageenyaa fi walitti bu'iinsi qaamolee nageenyaa fi hidhattoota gidduutti adeemaa jiruun akka ta'e akeekkachiiseera. Oduma wal fakkaatuun mootummaan UK lammiileen isaa kan Itoophiyaa keessa jiranis ta'ee sababoota adda addaan garasitti kanneen imaluu barbaadan naannoo rakkoon nageenyaa jirutti deemuu akka hin qabne akeekkachiiseera. Akeekkachiisa mootummaan UK baase kanaan Itoophiyaa naannolee akka Somaalee bakka adda addaa daangaa biyyoota ollaa Oromiyaa keessa Baha Shawaa, Gujii, Wallaggaa Arfan, Shawaa dhiyaa fi kaabatti warreen imala taasisuuf yaada qabdan imala isaanii irra deebi'anii yaaduu akka qabaniif waamicha dhiyeesseera. Pireezidaantiin Yuugaandaa hoogganaa daandii qilleensa Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waaqee hoogganaa daandii xiyyaaraa biyya isaanii akka ta'aniif muudamaniif gaafatan. Pireezidaantii Yuugaandaa Yoweri Museveniin rakkoo bulchiinsaa fi tasgabbii hojii sarara daandii xiyyaaraa biyya isaanii mudate furmaata waaraa kaa'uuf hojii gaggeessaa olaanaa sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waaqee hoogganaa daandii xiyyaaraa Yuugaandaa gochuuf muuduu fi jechuun Naayil Poost gabaaseera. Ji'oota darban keessa daandiin xiyyaaraa Yuugaandaa rakkoo bulchiinsa badaa hojii irra oolmaa daldala dadhabaa fi waldhabdee hooggansa keessa seenee turuun dhaga'ameera. Haala kana hordofee pireezidaantii Museveniin ji'a darbe qorannoo bal'aan akka gaggeeffamu ajajuu isaaniin pireezidaantichi hojii gaggeessituu olaantuu daandii xiyyaaraa Yuugaandaa Jennifer Bamuturak aangoo irraa kaasuun hooggansa daandii xiyyaaraa biyyaalessaa kana jijjiiruuf tarkaanfii fudhataniiru. Kanaanis hojii gaggeessaa olaanaan daandii xiyyaaraa Itoophiyaa duraanii Girmaa Waaqee daandii xiyyaaraa Yuugaandaa akka hooggananiif pireezidaantichi yaada dhiyeessan. Tarkaanfiin kun xiyyaara Yuugaandaa keessatti hooggansa bal'aan deebisee kaa'amu akka ta'e kan agarsiisu yoo ta'u, gareen hooggansa haaraan daandii xiyyaaraa qormaata daldalaa fi bulchiinsa keessa darbee jiru qajeelchu akka ta'u pireezidaantichi abdii qabaachuu ibsaniiru. Hoogganaan daandii xiyyaaraa Itoophiyaa duraanii Girmaa Waaqee bara 2004 hanga 2011tti hooggansa olaanaa tajaajilaa kan turan yoo ta'u, boodarra immoo dura taa'aa boordii daandii qilleensa Itoophiyaa ta'anii turan. Yeroo hooggansa isaanii keessatti daandiin qilleensaa Itoophiyaa babal'inaan fooyya'insa hojii fi bu'aa olaanaa galmeessuun akka daandii xiyyaara Itoophiyaa Afrikaa irratti adda durummaan akka mul'atu taasifameera. Yaadni obbo Girmaa Waaqee muuduuf jedhu fedhii mootummaa Yuugaandaa hooggansa aviyeeshinii Afrikaa keessatti muuxannoo fi milkaa'ina qabu irraa fayyadamuuf qabu akka calaqqisiisus ibsameera. Afeerraa pireezidaantii Yuugaandaa Museveniin obbo Girmaa Waaqee taasisan kanaan wal qabatee gama isaaniin waan deebisan hanga oduun qophaa'etti wanti jedhan hin dhaga'amne. Bulchiinsi pireezidaantii Sudaan Kibbaa nama waggaa 5 dura du'eeru muudama kennuun ijoo dubbii ta'e. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir gargaartota isaanii olaanoo lama nama lubbuun hin jirre marii dhimma filannoo irratti akka gaggeessuuf muudan ajab erga jedhameen booda hojii irraa ari'aniiru. Filatamtuun Stuwaard Sorobaa Bidiyaa ajaja pireezidaantiin ture gaafa amajjii 30 bara 2026 kan beeksifame oduu raajiiti jedhame. Haa ta'u malee miidiyaaleen biyya keessaa miseensa paartii mormituu Yuunaayitid Dimokiraatik Paartii kan ture. Namni kun waggaa 5 dura du'uu gabaasan. Dhimmi kun miidiyaa hawaasaa irratti waan kolfaa ta'e itti fufeera. Eegasii booda osoo sababa hin eerin ibsi ba'e pireezidaantichi pirees sekireetarii isaanii Deevid Amoor Maajoor akkasumas waajjira pireezidaantii keessatti hoogganaa dhimma bulchiinsaa kan ta'an Vaalentiinoo Del Maaluweet hojiirraa ari'aniiru. Pireezidaantii Kiir lamaan isaanii hojiirraa geggeeffamuu isaaniin gammaduu ibsuun hojii kana dura hojjetaniif galata guddaa akka qaban eeruu ibsa. Fuula feesbuukii pireezidaantichaa irratti qoodameera. Gaafa wiixataa Amoor isa ba'e irratti akka ibsanitti taanaan waajjirri pireezidaantii maqaa qooda fudhattoonni jechuun qaamolee gocha sana hirmaate akka qorataniin koreen hundaa'uun ibsaniiru. Masiriin waraana Sudaan keessatti dirooniin hirmaachuu ishee ibsame.
Masiriin waraana biyya keessaa Sudaan keessatti leellaa dirooniitiin kallattiin hirmaachaa jiraachuu hordofee waldhabdee kana gara sadarkaa naannoo fi idil addunyaatti jijjiiruu danda'a jedhamuun yaaddoo guddaa kaasee jiraachuu New York Times gabaase. Haleellaa qaxxaamuraa dhiyeenya kana Sudaan bakka adda addaa Adiikong naannoo daangaa Chaadiitti raawwatameen konkolaattota hedduu fi qabeenyi barbadaa'uu akkasumas lubbuun namootaa darbuun erga gabaafamee booda waraanni Rapid Support Force haleellichaaf Masiriitti quba qabaa jiraachuun ibsame. Gabaasonni adda addaa akka mul'isanitti Sudaanitti waraanni diroonii yeroo dhiyoo as hammaataa dhufuun uummata nagaa irratti rakkoo namoomaa hammaataa fidaa jira. Haleellonni kunneen masjiidota, hospitaalotaa fi dhaabbilee bishaanii irratti xiyyeeffachuun tajaajiloota bu'uuraa caccabsaa jiru. Kanaanis lammiileen nagaa kumaatamaan lakkaa'aman miidhamuu fi ajjeefamuu isaanii gabaasameera. Keessattuu dhaabbanni fayyaa addunyaa haleellaa dirooniin mana barumsaa daa'immanii tokko irratti raawwatameen lubbuun namoota 114 darbuu beekseera. Dhaabbatichi haleellonni bu'uuraalee fayyaa fi barnootaa irratti raawwataman seera idil addunyaa kan cabsan ta'uu ibsee dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiyeesseera. Gama biraatiin hoogganaan humnootaa Mohammad Hamdaan Dagalo dirooniin buufata waraanaa Masirii irraa furguggifaman jechuun ibse haleellonni kunneen xiyyeeffannoo seera qabeessa ta'uu haaloo akka ba'u dorsiseera. Waldhabdeen Sudaan eebla 2023 irraa eegalee humnoota mootummaa fi humnoota addaa biyyattii gidduutti kaa'e kumaatamaan lubbuu galaafatee fi miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Yeroo ammaa kana hirmaannaan qaamota alaa keessattuu odeeffannoon Masirii dirooniin hirmaachaa jiru jedhu waldhabdee kana gara balaafamaa fi daangaa biyyoota birootti illee ce'uu mala sodaa jedhu uumaa jiraachuun gabaafameera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma galatoomaa isiniin jenna.